Jin ilaallu attamitti akka monetization iyyatanidha. Yeroo sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 yeroo argatan attamitti akka iyyatan moniidhaaf iyyatan wajjin ilaalla. Kunoo kana fakkaata jechuudha yeroo guutuu. Yeroo sa'aatiinis sabiinis yeroo guutuu kana fakkaata. Isa booda ishee kunoo apply now jettu iyyadhu amma iyyadhu ishee jettu kana gadi qabnaa yeroo tokkitti rukunnaa jechuudha. Isa booda erga yeroo tokkitti ishee rukunnee booda waan inni nuu fiduu waliin ilaalla jechuudha. Isa booda kunoo kana asii gadi fida jechuudha. Inni jalqabaan step 1 maal jedhaa? Review partner program terms jedhaa. Seerota kana ilaaliitii dubbisiitii walii galii. Innis maa inni attamitti akka yuutuubiidhaa wajjin walii galtee mallatteessitee attamitti walii galtee erga mallatteessitee booda wajjin hojjettaa wajjin galii qarshii argattaa kan jedhu ilaaliitii isa booda mallatteessedhe. Kanaaf start yookaan eegal ishee jettu kanan tuqa jechuudha. Eegal ishee jettu kana yookaan start yeroo kana tuqu seerota kana naa fida jechuudha. Isa booda kunoo seerota kana sirriitti hubadhu jedhee seerota kana sirriitti hubadhu jedhee kunoo seerota baay'eedha. Seerota kana qalbeeffadheen dubbisaa. Qalbeeffadhee ergan dubbisee booda kunoo kana fakkaata jechuudha. Seerota kana dubbiseen isa booda maalan jedhaa seerota kana hundumaa utuun hin hambisinii waliigaleeraa yookiin simadheera kan jedhu kunoo saaxinitti kana saanduqatti kana keessattanii kana nan fudhadhaa jedheen isa booda seerota kana fudhadhe kan jedhu ishee kana yeroon tuqu maalitti akka inni nageessu wajjin ilaalla. Kunoo argitee fudhatteettaa jedhee dan jedhee jechuudha. Kunoo ta'eera. Raawwatteettaa steeppii tokkoffaa yookiin kutaa tokkoffaa xumurteetta jedhee. Kanaafuu amma maalan godhaa steeppii yookaan kutaa lammaffaattan darbee innis kutaa lammaffaa waa'ee maaliitii? Waa'ee sign up for Google AdSense kan jedhudha. Sign up for Google AdSense jechuun Google AdSenseedhaa fi iyyadhu galmaa'i jechuudha. Kanaafuu galmaa'uu nan eegalan jedheeni. Isa booda galmaa'uu gaafan eegaluu maal jedhaa waan na filachiisu jira jechuudha. Innis maa inni kunoo waan na filachiisu sana yeroo inni tuqu maal akka ta'e waliin ilaallu jechuudha. Tokko ani akkaawuntii kanaan dura galmaa'ee qabaa. Kanaan dura galmaa'een qabaa. Google AdSense kana galmaa'een qabaa jechuudha. Innis maal jechuudha afaan biraatiin ani kanaan dura yuutuubii kan biraa yoon qabaadhe ittiin monii ta'eera yoo ta'e akkaawuntii masanan galchaasitti jechuudha qaba jechuun jechuudha. yuutuubii 10 qabaanne 5 qabaanne 2 qabaanne Google AdSense akkaawuntiin tokko ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu inni lamaffaan immoo maalidha? An existing account jechuun Google AdSense hin qabu jechuudha. Inni sadaffaan ani hin beeku waan akkasiiyyuu hin beeku jechuudha. Amma ani isa lammaffaan filadha jechuudha. Isa lammaffaa yeroon filadhu maalan jedhaa I don't have an existing account jedha. Google accountii Google AdSense hin qabu kan jedhu ergan filadhee booda itti fufiin tuqaa jechuudha. Continue ishee jettu kanan tuqaa. Isa booda dhaqee na galmeessuu deema jechuudha. Unkaan irratti guutu naaf banuu deemaa jira jechuudha. Amma erga
Google AdSense akkaawuntii hin qabdu yoo ta'e galmoofta jedhee kunoo gaafa jedhu na filachiise jechuudha. Akkasitti na filachiise jechuudha. Akkaawuntii jiran keessaa na filachiise jechuudha. Isa booda ergan akkaawuntii filadhee booda maalan godhaa? Ergan filadhee booda kunoo waa'ee seerota AdSense yeroo yerootti naaf ergi imeelii kanaanii imeelii nana filadhee amma siif erge kanaan yeroo yerootti naaf ergi kan jedhu kunoo jira. Seeronni fooyyaman yoo jiraatan yookaan waan na gargaaramu waan ati na gargaartu naaf ergiin jedheeni. Inni lammaffaan immoo biyya iddoo keessa jiraannu tun ta'in biyya keenya jechuudha. Isadha kan guunnu. Yeroo yuutuubii keenya biyya yuutuubii keenya miti jechuudha asirratti kan guunnu. Biyya isa keenyaa isa dhugaadha jechuudha asirratti kan guutuu qabnu jechuudha. Malee biyya yuutuubii keenyaa miti jechuudha asirratti. Kanaaf of eeggachuu qabdu jechuudha. Of eeggannoo godhachuu qabna jechuudha yeroo biyya filannu. Biyya yuutuubii keenyaa otoo hin ta'in kan nuti asirratti guunnu biyya keenya isa dhugaa guunnaa kunoo filadheera jechuudha. Achi innis maal jedhee seerota keenya innis seera mataasaa qaba jechuudha. AdSense'iinis seerota mataasaa qaba. Kunoo akka hin saaqne intarneetiitu na qabe malee. Intarneetii na qabe malee kunoo saaquuf jedhaa tura. Innis Google AdSense'iinis seera mataasaa qaba jechuudha. Kanaaf seerota kana ilaalii dubbisiitii fudhadhu waliigalii yoo fudhatta ta'e jechuu isaati jechuudha. Kunoo fideera. Seerota baay'ee jira. Seerota baay'ee kana keessaa kunoo gara Google'itti baga nagaan dhufteedhe waan baay'ee haasaa waa'ee tajaajila isaa waa'ee kaffaltii haasaa waan baay'ee haasaa jechuudha. Seerota waa'ee dilaalaa haasaa waa'ee qabeenya keenya nuti yuutuubii irratti fe'annu ni haasaa jechuudha. Kunoo seerota kana hundumaa ergan dubbisee booda maalan jedhaa? Ergan dubbisee booda dubbisee fudhadheera jechuudha. Kanaaf isa booda create akkaawuntii tuqa jechuudha. Ergan dubbisee xumuree booda create akkaawuntii isa jedhu kana jechuudha. Isa booda naaf bana jechuudha akkaawuntii naaf bana jechuudha. Kunoo xumurameera jechuudha. Steepii 1 yookiin kutaa tokkoffaan xumurame. Steepii 2 galmaa'ee ergan galmaa'ee booda innis maqaa lakkoofsa poostaa achiitii lakkoofsa magaalaa yookaan biyya poostaan sun itti argamu ergan galchee booda submitiin jedha. Achiitii erga inni lammaffaan kun erga xumuramee booda sadii hin bana jechuudha. Achii sadii hin guutama jechuudha. Kanadha. Gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa bakka yaadaatti jechuudha. Haaraa warri taatan maatii nuuf ta'a. Viidiyoo keenya namootaaf qoodaa laayikii godhaa. Galatooma.